akka carraa ta'ee namoonni tokko maal godhu seetan ati eebbaa mana shunkurtii banteedhaaf mana shunkurtii bantee successful itti taateedhaaf successful ta'uu dhiisuu danda'a. Mana nyaataa bane tokkommoo mana nyaataa bane successful ta'uu danda'a. Tokkommoo mana hodhaa baneef successful ta'uu danda'a. Tokkommoo karma adda addaati wantoota adda addaatiin namoonni waan kennaa keessaa qaban san yoo baafatan fakkeenyaaf tokko faarfachuu danda'a. Tokko immoo sirbuu danda'a. Tokko immoo lallabuu danda'a. Tokko immoo barsiisuu danda'a. Kennaan nama keessa jiru kennaa adda addaati. Kennaa san baafatanii mul'ifachuutu nama barbaachisa. Nama xiqqoo gara daandiitti nama fidu. Kanaaf kennaa ofiirratti hundaa'anii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Yaa ijoollee keenya kennaa keessan irratti hundaa'atii hojjedhaa siniin jedha. Nagaa Waaqayyoo sin gaafadheera garuu yaa waan an dulloome jireef hin beeku kaasuu gaafadhe. Ashamaa akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri Waaqayyoo lafuma jirtu nuti siniif haa baay'atu alaamanni waatiin maatiin nagaadha hundumtuyyuu naguma jirtu. Kaameraamaanii koo maali taate seeraan na waraabi malee maal jechuudha maaliif fuula kana jalliftaa seeraan na waraabdi seeraan na waraabi yoo kanaan achi immoo intarviidhuma keeyyuu dhiisee sokka maal jechuudha fuula kana jallisa oduu argitanii laa na godha. Na akkam jirtu fayyaadha maal koo yeroo tokko koo warri kaameraamaanii kun koo namuma ilaa yoo barbaadan fuudhanii fuuluma bareedaa kana bugurii duwwaa nama godhu maal jechuudha warri kaameraamaanii kun isiniin jedhamee fayyaa keessanii meefataa jedha sammuu keessan hojiidhaan waan adda addaatiin biizii godhaa ooltanii warri mana maadaamii jirtan maadaamiin keessan waay naa isiniin jettee kurkur sin gootu gaaf tokko akka eenyu maqaan ishee mucatti Roozii akka Roozinii sin godha Waaqayyo jechuudha. Roozinii takkanumaan buteet godhee gubbaa san godhe Waaqayyo karaa ittiin nama butee nama baasu yeroo tokko baratanii fi miti yeroo tokko barachuu dhiisanii fi miti carraadha. Carraan akkamitti seetan kun akkuma haadha eebbaa kana carraan eebbuu qashtii kana fuudhee kennee fi eebbuu qashtii nuuf taane kottumee eebbuu qashtii godhu garbi qoo eebbuu qashtii fidee dhufa. Kuno eebbuu qashtii fideen dhufe akkuma eebbuu qashtii kana carraan kuno eebbuu qashtii naa kenne akkana bahee uummata Oromoo kana faana akkanaa sabu uummata biyya lafaa jira amma afaan Sumaaleetiinis ta'e galuufanii afaan Tigirfaatiinis namoota naasofsiisaa jira. Afaan kun hiikaa fakkaattiin akka eebbuu haadholiin akka eebbuu qabani hundi isaaniiyyuu barachuu qabu beekuu qabu jedhee jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin illee baay'ee qabu. Afaan biyya keenya Faransaayyaa baay'ee maqaa jijjiirumti maqoota biyya keenya keessa buutanii uraaginyaa maal kana hojjechuuf nama jechuudha. YouTube koo guddisee jechuudha. Afaan gosa 10 sinitti dhufa. Gosa 10 eebbuu sin barsiisaa jechuudha. Akkasitti kunoo carraan sin fuudhee gubbaa sin barachuudha. Carraadha. Innaa Roozinaas fuudheet gubbaa saniin gahe amma isa kana dhiisna kaa jechuudha. Amma waa'ee Roozinaa mitannaa soo dhufe jechuutti natti dhufee jedhee malee waa'ee maalii nuu ifa soo dhufe waa'ee eebbaatti tasfaayee naasa'u dhufe. Eebbaatti tasfaayee YouTube irratti hedduun keessan badaan beektanii Facebook irratti garuu beektu ta'a. Laayikoos yeroo baay'ee waa'ee gaa'elaa barsiisaa waa'ee hedduu barsiisa jechuudha. Garuu ani waggaa 11 duran isa beekaa odoon mucaan godhatiin odoo waa tokko yuu indee waan tokko odoon jechuudha. Gaaf tokko akka carraa taane anis hospitaala Kooriyaatti eebbuu koo fi lakki gurra koo kana yaalchifachuufan deemaa jira. Achitti innis immoo abbaasaa yaalchisuu fi Kooriyaa hospitaala deema. Haadha eebbaa anjerutu dudduuba na waama. Asii immoo eebbaa anjerutu waama. Haadha eebbaa fi eebbaa gaafa walitti dhufnu jedhe yeroo san kan akkas beekamuu isaan beeku. Akkasuma keefi maqaa eebbaa jedhamtu qaba jedhee ol bira dabarree jechuudha hospitaala Kooriyaatti. Amma garuu maal seenaa isaa tokkoon gammadaa shoo irratti dhaggeeffataniitu ta'a. Ani immoo daanii irratti ansarratti dhaggeeffadhe afaan Amaariffaatiin sirriitti barsiisaa ture.
Ani jedhe waan bakka diriin mul'ata keessa jechuudha la mul'ata keessa isa ganama. Ani mul'anni koo inni ganama maayidha seetan mul'anni koo inni ganama baay'ee hojjechuu sanafiidhuma dubartiin sana fajettu akka tan ishee jettu jechuudha. Ani isinitti meera seenaa koo keessa jechuudha. Waggaa 9 kaasee ofan barsiisaa ture. Waggaa 9 kaasee ofii kootiin hamma ammaatti of jiraachisaa jira jechuudha. Maaliif cimtuudhaan akka qaba fayyaa qaba hojiin tuffadhu. Har'a kana haadha eebbaa eebbuun koo jiraachuu baana baay'ee mana namaa yoo nan hojjedha. Ani hojiin tuffadhu. Isuma dhugaa hojiin tuffatina tokko jira. Qarshii argamsiisu malee. Nama faana olii galteedhaan baay'ee akka baay'ee namni na jaalata maaliif fokkiftuun kana maaliif akka isaan jaalatan hin beeku isuma dhugaa. Waaqayyo jaalala namaa naaf kenneera. Maaliif akka isaan na jaalatan hin beeku. Baay'ee na jaalatu kanaaf jechuudha. Eebbaattiin kutaa 4tti kufe. Afaan Ingiliffaa dadhabe. Kutaa 4tti kufaa isa afaan kutaa 4tti kufe sanii maal ta'a jeetana. Amma haarii kutaa 4tti kufee reediyoo afaan Ingiliffaatiin addunyaa irratti tokkoffaan ta'e Finfinnee keessatti banatee qaba. Bakka hin geessamtu jedhame gaheetti amma fakkeenyaaf jechuudha madarakii Itoophiyaa keessatti qophaa'u hundumaa irratti beeksisaa ta'etu hojjeta. YouTube irratti biloon ta'e televiziyoonii biyyattiin qabdu irratti hojii biyyattiin hojjettutti irratti abbaa duula irratti akka carraa taanii wal argeera. Inni hojjeta madarakii irra hojjechaa beeksisuu jechuudha. Maal jedhama afaan warra akkuma Zinnaa Shoolaanii jechuudha. Afaan adda addaatiin afaan Ingiliffaatiinis afaan Oromootiinis afaan sadanuu sirriitti akka laaxxafee sirriitti beeksisaa sirriitti akka konfidensii qaba jechuudha hedduu. Kanaaf sa'aatii qoricha mucaa kootiitu ga'ee kanaaf addaan sin jalaa kutee dhiifama sagalee jechuudha. Yaada bakka hin dhaabadhee walitti fufuu baadhee istiitti odeessime amma kunoo ani guddadhee barii jedhi nama kunoo isaanii jedhi innaa madarakii adda addaa amma wannoo dhabutti jechuudha. Garuu amma bakka nan ga'a jedhan sanii ni gaamaa bakka nan ta'a jedhama sanii ni ta'amaa waan nan godha jedhan san inuma godhama. Ani borru jechuudha fakkaattii akka eebbu kana miiliyoonaan gargaaruun barbaada. Fakkaattii akka eebbu kun keessattuu baadiyyaa Oromiyaa keessatti warroota dhokatanii jiran warroota akkasii warroota daabbarii dhabanii bo'aa jiraniif qaqqabuuf na gargaara Waaqayyo. Dhugaa Rabbii na gargaara. Nan qaqqaba jedhee yaada. Nan kadhadha irra deemee maal abbaa ishee YouTube irra kadhachuu dhiisa malee abbaa yoon gadi bahee abbaa qabeenyaa marran deemee manuma abbaa qabeenyaa eebbuu koo baadhee deemee kadhadha naaru isaan booddee yoon kadhadhee naabuutiin booda jechuudha. Isa dhugaan maqaan kun na jajjabeessitu moo akkam naan jettu kana mee yaada daawwattu tokko irra dura fudhachuu naa wayyaa. Isuma dhugaa koo isaanan gargaaru barbaada ispoonsara argadhee wannoota irra taanaan ijoollee hedduu jiru. Baadiyyaa Oromiyaa keessa bakka hundumaa amma goda ishiitti ga'ee gargaaruun barbaada. Baasus nan barbaada. Baay'ee bareedu miti. Mee eebbukoo eebbuun hin bareeddu dhugaa baay'ee bareeddi. Baay'ee bareeddudha. Ijoollee akkasii kana manatti cufanii mana keessa oolchuu mana fiizootiraappii dhanni isaanii akkasitti dadacha'ee akkasitti gurguduunfamee kan jirantu jiru. Kanaaf akka fiizootiraappii hojjechiisuu qaban akka gochuu qaban fiizootiraappii ilaaltanis ilaaluu baattanis yeroo tokko jidduutti gadansanii lakkisaa gaariidha jechuudha warroota kaaniif warroota sarchi godhanii ilaalaniif jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha kun harki isaanii akka diriiruu sammuu isaanii akka diriiruu godha. Kanaaf eebbattii har'a dhaggeeffadhaa. Suma dhugaa dhaggeeffataa oole waa hin jedhe lakkaa bakka nan ga'a jette saniin ma geessa. Bakka nan raawwadha jette saniin ma raawwatta. Waan nan godha jette saniin ma goota. Kanaaf akka carraa ta'ee jechuudha. Namoonni tokko maal godhu seetan